بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برمسكين نقرأ الرتي أمنتين جالتمان أمنتين ربين كين نكيبلو أمنتي كم إسجد ولله ربين كين سبحانه وتعالى نبي إسا محمد أمنتي أماتين إرغر أمنتين سنيكا أمنتي دراني هند كيست قبض أحكام يوكا مرتي أمنتي دراني كيس جرهن دكشار أمنتي نبي محمد إرغر كان ربي نتي سجدتين بيلا مقالي أمنتين نبي محمد التين لفن كوني أمنتي الدنيا في آخران لنا ما تولو كنمني إسا قبته اتنجابه نمني إسا رادبه كجلت ككرابد كوان أمميف إرّا أهدوبت ديبه قرآن كيست ربنا كجرون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فولك أمنتي بريدو كانت قد الآبي حالوام جلتا إرّا قرق أجيلمات دباتاتين أمنتي جلت ترّا أمنتي أجيلت تدبدو حالتاتين فطرة الله التي فطر الناس عليها كوني أوما ربين الآن إلمنا ما إرّت أوما يجد ربين كين درسو أسرت وانه بچو قبنو إسلام مانتني أمنتي أوما تججا هبتو قبنو ربين إلمنا ما كان ويتأومو لبو إسا كيست ويتأفو فيجدو لبو الرب إسا كيست أفو فتني وانما سني تلتو وانما سني غاري تاتي قيتاتين ربين اتهو وان اسميتو وان اسركب ترى بقتو حالتاتين علمنا ما كنت طبيعه ما اساتينو يرو دلاتو نياتا دغاتي وان غاري وان ارغا وان اسفيدو نيكيبل وان اسميد وان فكتا الرابقات نما عمل غاري قبو عمل بريد قبو اتساهبون نما عمل بدا عمل فكتا قبو الرابقة يو إسا كبجن يو إسا ألفيسان صدركا اتقود النجالة يو إسا تكيسان يو إسا سلبسان نجب كوني وما ربين المنما كيس كاه قلبي إسا كيس قلبين المنما تني حقق إبالو اللي أكسمتي دنديت أكما إجانما كيس كاه أكسين أغرتو قولي قرنا مرات ومي أكيني أغهو قولي قلبي اللي أكسين حقق إبالتو قولي تنين كاه ربين كين akka isin ittiin qajeeltu yoo dhageetteetiniin itti fayyadamte godhee kaahe rabbiin keenya fedhiidhaa fi waan adda addaatiin yoo irraa jallatte malee yoo karaarraa gorte malee baaxila jala yoo deemte malee rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhan rabbiin keenya gabroota qajeeloo godhee uumee jedhan shayxaanatu dhufee karaarraa isaan hare malee waan gaggaarii an isaanii hallalche haraam isaan irratti godhe malee akka isaan natti sharrakan isaan eemare malee waan ragaan qabne waan qabataman qabne natti makaniin na wajjin gabbaran malee ani qajeeloo godhee isaan uumee jedha rabbiin keenya حديث القدس تقرأ جل الرسول حديث براتي يرود بتن واي أمنتي إسلام لبون كبلو خنر رسول شفتي إجولة على توتو يو
amantii kana qeebaloo haala taateen dhalatti jedhan. Wanti biraa alarraa galtuun itti galteetiin yoo isa balleessite malee kullu mawluudin yuladu ala alfitra فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أكما هوري يرون ألتو كقر إسي قل كل أدوهم مرمين ألتو وياك سيوم مرمت ملي علمنا مالي قل كل تهيتين ألتا أبا فالتو يهودا يوكا كريستانا يوكا مجوسا إسا قل أماليج الرسول بكا كانت رسول لكي نوان نسان نتهمان فطران يوكان من علمنا ما amantii islaamaa jala yoo deeman tahuu nu himan. Waan biraa waan karaarraa nama balleessu jala deemuu odoo hin tahin amantii bareeddu tana yoo qabatan namni akka uumametti jira jechuu nu himan. Hadiisuma san keessattuu itti dubbatan rasuulli abbaatuyyuu majuusaa yookaan yahudaa yookaan nasaaraa isa godha jedhan malee abbaatti muslima isa godha hin jenne. Maaliif jennaan islaamummaan amantii uumaati jecha ragaanu bahuudhaaf. Kana ka ammoo gadi nu jabeessu hadiisa biraatti ka isaan nu himan maal jedhan maa min mawluudin yuuladu illaa calaa haadihi almilla hattaa yabiina canhu lisaanuhu jedhan. Ijoolleen dhalatti hundinuuhu yeroo dhalattu islaamummaa irra dhalatti millaa bareeddu sanarratti amantii sanarratti haga arrabni isaa addaan isa baasutti jedhamu. Nam tokko amantii islaamaa kana yoo gadi qabee laaleetiin barate amantiin haqaa isa tahuu isa jala deemuun dirqama tahuu hubata. Maaliif jennaan barumsa amantii islaamaa kana keessa jirutuyyuu barumsa yaada ilma namaa hin faallessine yaada gaarii uumaa ilma namaa hin balleessine uumaa namaatiin wal fudhata jechuu. Namni kabajaa qabu namni aqliin isaa guutuudha namni sadarkaa qabu dubbii kana hubateetiin arga jechuu. Amantiin bareedduun islaamaa tuni aqlii qulqulluudhaan isiin erga wal waafayxee yoo aqlii qulqulluu ufii tana waakkate malee namni amantii islaamaa tanarraa dabuu hin danda'u. Amantii islaamaa irraa ka inni ittiin goru aqlii isaa qulqulluu tana yoo faallessan yoo ka vaayirasiin adda addaa ka karaarraa isa balleessu guyyaa keessa yoo itti dhufe malee uumamumaan amantii islaamaa qeebalee dhalata jechuu ilmi namaa. Amantii islaamaa tanatu iyyuu ibaadaatti nama eemara rabbii tokkocha gabbaruu odoo itti waammayin uumaa waan jiru kana hundaa ka tahe rabbiin ka mootummaan harka isaa jiru ka waan hundarratti dandahaa ta'e. Kanaaf namni waan hunda uumu ka waa hunda jiraachisu kuni ibaadaa haqa godhachuu hin waakkattu jechuu. Amantiin islaamaa waan gaggaarii namaa halaal goote shari'aa keessatti waan fokkattuu namarratti dhoorgaa goote. Uumama ilma namaa kanatuyyuu waan gaggaarii jaalata. Kanaaf walin dhoyne amantii islaamaatiin waan fokkattuu irraa xabi'ama isaattu namni ni baqata. Amantiin islaamaa waan fokkattuu irraa baqadhaa jetti walin dhahu jechuudha. Amantiin islaamaa akhlaaqa bareedaa qabadhaa jedha. Waan gaggaarii hojjedhaa jedha. Waan fokkattuu irraa baqadhaa jedha. Lubbuu namaa gadi dhaabbattuun waan gaarii jaalatti waan fokkattuu ni jibbiti. Abu Hurayraa irraa hadiisa odeeffametti rasuulli akka jedhan gaafa manaaman samii bayan qodaa wahiinatti fidanii tokko aanan qabaa tokko farshoo qabaa dhuginaan jedhanii
كبرباد كيسا فلدنا جنان آنم فلدي آنم دقي جدًا أبو أتكرا غاري رجرتا أمنتي عمر جرتا ربي سقبسيسين أنجدًا جدًا ودو فرشوك فلدت تاتي أتلي بدي أمني كيلي بدنا أنجدًا جدًا الرسول صلى الله عليه وسلم كناب أمنتين تن أمنتي أمما والهن ابن أمنتي أمممان علمي نما كيبلو جتشو أسراه بنا جتشو نم tokko yoo akka dhalatetti dhiifame odoon xammaqamin gooftaan isaa Allahan tahu yoo itti himan mormii tokko malee fudhata jechuudha. Kanaaf amantii bareeddu akkanaa kana qabachuun murteessaadha barbaachisaadha. Yoo qabachuullee dhaban barachuun maal akka taate hubatuun barbaachisaadha. Nama islaaman tahin irratti illee namni islaama ammoo jabeeffachuun isii tana gadi qabee hubachuun waan isii keessa jiru ta'aalima isii san qorachuun haalaan barbaachisaadha. Barumsa keenya ka dhufu irratti islaamummaan maali ka jedhu haga walitti deebinutti nagaa keessa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.